Halloo jennee kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa oduu guyyaadhaatiif jennee isinii qabannee dhiyaanne irratti oduu kan isin dhageessisu Daani'eel Bariisoo Areeriitii dura irratti matoota oduu isin himuu jalqaba. Duguuggaa sanyii mootummaan wayyaanee gaafa irreecha bara darbee hora Arsadiitti Oromoo irratti raawwatee fi Oppiidiyoon siidaa yaadannoo dhaabuun isii akka ajjeesanii geeraruuti jechuudhaan uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiruu fi addunyaa dallanaa akka jiru dhagamee jira. Mootummaan wayyaanee sababa fincillee uummata Oromoo itti cimee fi uummanni biyyaa hiriira deeggarsaa akka baanii fi dirqisiisaa jiraachuun dhagamee jira. Lixa Shaaggarii magaalaa Ambootti sochiin fincila diddaa garbummaatii fi lagannaa gabaa akkuma itti fufetti jiraachuun dhagamee jira. Fincilli xumura garbummaa guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromootiin gaggeeffamaa jiru biyyoota addunyaa hedduu yaaddoo keessa galcheera. Obbo Sufiyaan Ahmed kan waggoottan 21 darbanii fi ministeera maallaqaa fi misooma dinagdee Itoophiyaa turan boordii Yuunivarsiitii Harvard ta'uun filameera. Waldaan saayinsii fi teeknooloojii Oromoo konfiraansii baniinsa isaa biyya Swiidin magaalaa Stookholmiitti gaggeeffate kan jedhamu matoota duratti amma oduu bal'inaa isin dhageessina. Duguuggaa sanyii wayyaaneen gaafa irreecha bara darbee hora Arsadii Oromiyaatti raawwattee walqabatee Oppiidiyoon siidaa yaadannoo dhaabeera jechuunis ajjeesanii akka geeraruuti jechuudhaan uummanni Oromoo biyya keessaa fi addunyaa garaagaraa keessa jiru dallanaa akka jiru dhagamee jira. Boona Alii dabalata oduu kana akka armaan gadiitti qindeesseera. Oppiidiyoon jala deemtonni wayyaanee caalaa ilmaan Oromoo fi Oromiyaa diina jalatti gadi qabuun beekaman ilmaan Oromoo ayyaana irreechaa bara 2016 fulbana lamarratti itti yaadame wayyaaneedhaan dhumaniif siidaan dhaabame guutuu ilmaan Oromoo dallansuu cimaa keessa galchee jiraachuun beekamee jira. Bara 2016 Oromoonnii fi lammiileen kutaa Oromiyaa hundarraa akkasumas biyyoota addunyaa garaagaraarraa ayyaana irreechaa kabajuuf akkuma duritti iddoo irreeffannaa ayyaanichaa hora Arsadiitti walitti dhangala'u jalqabanii barri isaa bara 2016 biyyattii keessatti yeroo sochiin fincila xumura gabrummaa sadarkaa olaanaarra gahee turedha. Barri kun bara hidhaa fi ajjechaan ilmaan Oromoo irratti mootummaa wayyaaneetiin guddaan osoo hin kabajamin akkasumas xiqqaan osoo hin mararfatamin umrii waggaa 8 irraa hanga waggaa 80tti lubbuu isaanii dhaban ture. Sochiin fincilaa Oromoonni guutuu Oromiyaa keessatti mootummaa gabroonfataa wayyaanee irratti tokkummaan gaggeessaa turan wayyaanee fi jala deemtota isaanii garmalee yaaddoo hamaa keessa galchuudhaan kan isaan dallansisee ture ta'uun kan yaadatamudha. Shororkeessitoonni mootummaa wayyaanee aarii fi tuffii uummata Oromoo irraa qabaniin guyyaa ayyaana irreechaatiin weerara uummata nagaa irratti xiyyaaraan gubbarraa karaa lafaatiin taankii fi qawweedhaan akkasumas boombii aaraatiin akka waan daangaan biyyattii cabetti lola banuudhaan kan duriin addatti fulbana 2 bara 2016tti itti yaadanii karoorfatanii ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwatanii jiru. Somba mootummaa wayyaanee ta'uudhaan wayyaanee hafuura baafachiisaa uummata Oromoo ukkaamsaa kan jiran jala deemtonni wayyaanee Lammaa Magarsaatiin gaggeeffaman siidaa uummata Oromoo ayyaana irreechaa irratti wareegamaniif hojjenne jechuudhaan eebbisanii jiru. Barreeffamni waa'ee siidaa kanaa ibsuuf maxxanfame yaadannoo namoota ayyaana irreechaa irratti bara 2016 keessa lubbuun isaanii tasa dabarteef kan ji'u ture. Dhumaatii mootummaa wayyaanee durirraa jalqabee ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru caalaa kan ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jiran dallansiisee barreeffama Oppiidiyoon tasa dhuman jechuudhaan barreessiteedha. Tasa wanti jedhu maaliif ilmaan Oromoo haa ta'u jedhamee irratti roobsamee xiyyaaraan taankiin qawweelee bifa snaayiparii fi kilaashiidhaan itti roobsanii fixaniiti. Waggaanuma isaatti ammaa yeroo ayyaana irreechii gaheen waan kanatti yaadanii uummataaf kabajanii jiraate waan kana godhan. Mootummaan tokko ummata isaa fiixee erga fiixinsi sanyii irratti raawwatee booda immoo deebi'ee hukumaaf immoo siidaa finiifiin dhaaba jechuun ummata sanaaf kabajaa dhabu uffatu eessayyuu hin geessani akkuma feene gochuu dandeenya jechuudhaan waan kana gochaa jiranii. Haa ta'u immoo siidaa dhaabuu danda'u uummanni Oromoo gaafa mirga isaa guutuutti argate biyya isaa dhuunfate ilmaansaa barabaraan seenaa gubbaarratti galmeessiisee yookaan immoo hukumaanuu dhaadeessaa dhalootatti akka inni dabarsu ittiin hin jiraatu. Kanaaf gaafa sana deebii gahaa uummanni Oromoo isaaniif illee ni kenna. Ilmaan isaatiif illee deebii
gahaa jechuun seenaa qabeessa kan ta'e waaltaa kan ta'e irreecha qofaa miti qabsoolee adda addaatti godhamaa turan keessatti ilmaan Oromoo wareega baasaa turanii fi ammallee baasaa jiranii sirnaan akka inni dhaabuu fi ifa galaadha. Kanaaf kun ija tokkitiin waan ilaalanii fi homaa takka nu godhuu hin danda'u kan jedhudha. Mootummaa wayyaanee sababa fincilli uummata Oromoo itti cumee fi uummanni biyyaa hiriira deeggarsaa akka wayyaanee bahuu fi dirqisiisaa akka jiran dhagamee jira. Uummanni gama isaatiin tooftaa wayyaanee kana waa itti baree fi hiriira deeggarsaa mootummaa wayyaaneetiif bahuuf akka hin deemne dhagamee jira. Abdunaasir Haajaa sanittuu dabalata oduu kana qindeeffate. mootummaan wayyaanee fincilli diddaa gabrummaa bakka hundaan itti cimnaan tooftaa namoota dirqamaan hiriira nagayaatti baasuuf akka karoorfachaa jiru beekameeti jira. Akka oduun gamaa gamaa nu gahaa jirtu ibsutti sababa fincilli Oromiyaa keessaa itti cimee mootummaan wayyaanee akka ta'u dhabee wixxifatee tooftaan hundi jalaa fashalaa dhufnaan kunoo ammas akkuma bareetti ummata dirqamaan akka hiriira nagayaa bahan gochuudhaaf akka deemaa jiru oduun gara Ambooti as miliixee baate ni addeessiti. Ilmaan Oromoo kanneen kaabaa kibbaa bahaa dhihan jiran fincila diddaa gabrummaadhaa kan gaaffii abbaa biyyummaa kan lafti Oromoodhaa maaliif gurguramti kan hidhamtoonni siyaasaa kanneen badii tokko malee mana hidhaatti guuraman akka bahan gaafattu hundinuu gaaffii hunda walitti qabatanii qalbii takkaa fi afaan tokkoon biyya keessaa fi biyya alaatii itti kanaan kunoo wayyaaneen mala ammaan dura itti barte akka haariyaatti karoorfattee Amboorraa jalqabuudhaaf akka deemtu himamaati jira. Akka keessa beektota oduu tanaatti tooftaan wayyaanee kan kaleessaas qarshii doolaara Ameerikaa lafarraa fi namoota diina uummataa ta'anirraa qabame jechuudhaan himaa turte akka ta'es yaadachiisaniiti jiran. haa ta'u garuu ummanni waan tooftaa wayyaanee itti bareef jecha wanti haareen inni fidu akka hin jirree fi waan fedheetu dhufa malee hanga gaaffiin abbaa biyyummaa gaafatamte guutumaan guututti deebitu akka if booda hin deebines dabalataan ibsaniiti jiran. Kanumaanis ilmaan Oromoo kan bakka hunda jiran akka if hin daganne dhaamsa akka dhaamanis oduun nu geesse ibsiteeti jirti. Lixa Shaggarii magaalaa Ambootti sochiin fincila diddaa garbummaa fi lagannaan gabaa akkuma cimee itti fufatti jiraachuun dhagamee jira. Gama biraatiin mootummaa wayyaanee fi jala deemtonni isaanii mana hojii uummataa cufamee tureera deemuudhaan cufameera jechuudhaan cufaa akka jiran gabaasni qeerroo bilisummaa garasii erge himeera. Toleeraa Agaattuu dabalata oduu kana qindeesse. Godina Lixa Shaggar magaalaa Ambooti sochiin warraaqsa fincila xumura garbummaa duulli gabaa lagannaaf diddaan gibraaf gidiraa akkuma tuffetti jira. Mootummaa wayyaanee qooda gaaffii uummata Oromoo dhaggeeffatee deebii itti kennu manneen daldalaa diddaa uummanni sirnichaaf qabu agarsiisuuf cufamanii turan irra naanna'uun samsameeraa jechuun irratti maxxansaa jiraachuu maddeen qeerroo gabaasanii jiru. Kana malees daldaltoota hedduu fi qeerroo dargaggoota Oromoo doorsisuurra darbee akka bineensa adamsaa jiraachuun dhagahamee jira. Bakkoota garaagaraatti duula gabaa lagachuu irratti hirmaattan jedhanii hidhanii hukkaamsanii hiraarsuutti jiru. Keessattuu bakkeewwan Lixa Shaggar, Amboo, Tokkee Kutaayee, Dirree Hincinni, Daandii, Ejeree, Iluu Galaan, Miidaa Qanyii, Calliyaa, Jalduu, Adaa Bargaa, Mettaarobii, Gindabarat, Hoolotaa, Shanan, Baakkoo, Daannoo, Naannoo fi kanneen biroo keessatti doorsisaaf adamsaa jiraachuu maddeen qeerroo iddoowwan kanneenii gabaasanii jiru. Maqaa ilmaan Oromoo humnoota tikaa wayyaaneetiin ukkaanfamanii kanaa akkuma nu qaqqabeen kan isinii gabaafnu ta'a. Qeerroon Amboo gama isaaniitiin mootummaa abbaa irree jalatti bara baraan hulee garbummaaf gadadoo jiruuf jireenyaa jalatti rakkachuurra falmannee gara bilisummaa keenyaatti ba'uun of kabachiisuun furmaata ta'uu qabaa jechuun qeerroon dhaamsa dabarsuun hubatamee jira. Fincilli xumura garbummaa guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromootiin geggeeffamaa jiru biyyoota addunyaa garaagaraa yaaddoo keessa galchuunsaa beekameera. Ameerikaa fi Kanaadaan biyyoota lammiilee isaanii kan Itoophiyaa keessa jiranii fi kan garasitti imalanii fi of eeggannoo gochuu akka qaban kan akeekkachiisan keessaa isaan duraati. Abdulsalaam Suutettuu dabalata oduu kana qindeesse. Fincilli xumura gabrummaa ilmaan Oromootiin guutuu Oromiyaa keessatti mootummaa wayyaanee irratti gaggeeffamaa jiru mootummoota addunyaa yaaddeessaa jira. Fincila diddaa gabrummaa jedhamuun beekamu kan bulchiinsa mootummaa wayyaanee irratti gaggeeffamaa jiru kun bara 2005tti kan dhohee ture yommuu ta'u mootummaan kun mootummaa faashistiidhaa fi mootummaa nama nyaataa ta'u hawaasa addunyaa duratti saaxilee jira. Fincilli diddaa gabrummaadhaa bara 2016 keessa gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatee jiru kun seenaa biyyattii
keessatti yeroo dheeraa itti fufiinsaan kan deemaa jiru tahuu caalaa fincila nagayaa tahuu isaatu guutuu hawaasa addunyaa dinqisiisaa jira. Fincilli xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin sirnicha irratti gaggeeffamaa jiru kun gibira dachaa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo irratti fe'ee jiru mormuudhaan bara 2017 kana keessatti gara gabaa lagannaatti ol guddatee jira. Sirni gabaa lagannaa kun baha Oromiyaa magaalaa Calanqoo irraa eegalee guutuu Oromiyaa kan walga'ee jiru yommuu ta'u mootummoota akka Ameerikaa fi warreen falaka isii jalatti jiraachaa jiran hunda yaaddoo cimaa keessa galchee jira. Kana irraa ka'uudhaan yeroo torbaan lama hin caalle keessatti mootummaan Ameerikaadhaa ibsa baasuudhaan lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessatti jiraachaa jiranii fi gara Itoophiyaatti imaluu barbaadan hundi isaanii of eeggannoo cimaa godhuu akka qaban ibsa baasan kana keessatti dhaamanii jiru. Mootummaan Kanadaa gara isiitiin ibsa hagayyaa 23,2017 baafteen lammiileen Kanadaa Itoophiyaa keessatti jiraachaa jiran nagaya isaaniif jecha sochii biyyattii keessatti godhaa jiran xiqqeessuu akka qaban dhaamteefii jirti. Mootummaan naannoo Oromiyaa gara isiitiin labsiin gabaa lagannaa qeerroo bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru kun aanaalee Oromiyaa 29 fi magaalota gurguddoo 4 keessatti kan deemaa jiru tahuu ibsitee karaa nagayaatiin sossohanii rakkoo qaban ibsachuun mirga uummata Oromoo tahuu ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bahe kun addeessee jira. Ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa dubbi himaa isaanii addisuudhaan dubbifame kun itti fufuudhaan hidhamtoota Oromoo 22,000 hidhaa irraa gadhiisuu isaanii ibsee garuu hidhamtoonni siyaasaa keessattuu hidhamtoonni paartii Koongireesii Federaalistii Oromoodhaa kan harka isaanii hin jirre tahuu eeree hidhamtoota kanneen TPLF harkaa gadi dhiisuudhaaf manguddoo itti uumanii deebisaa TPLF irraa kan eeggachaa jiran tahuu isaanii ofumaaf saaxilanii jiru. Xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo fi mootummaa wayyaanee tokko akka dubbataa jiranitti fincilli xumura gabrummaa fi labsiin gabaa lagannaa TPLF irratti uummanni Oromoodhaa gamtaan gaggeessaa jiran kun sirnicha jilbaan lafa qabachiisee jira waan ta'eef dhiitanii gara awwaalchiisaatti geessuun tokkummaa uummata Oromoodhaa kan barbaachisu tahuu dhaamanii jiru. Gabaasa Oromiyaa News Networkiif qophaa'e Absalaam Suutee. Obbo Sufiyaan Ahmed kan waggoottan 21 darbanii fi ministeera maallaqaa fi misooma dinagdee Itoophiyaa turan boordii Yuunivarsiitii Harvard ta'uun filatameera. Obbo Sufiyaan biyyoota akka Kanaadaa fi Ameerikaa akkasuma Awurooppaatti qabeenya uummataatiin mana jireenyaa ijaarrachuun kan beekamanidha. Kiyya Maammadittuu dabalata oduu kana qindeesse. Obbo Sufiyaan Ahmed kan dura ministeera maallaqaa fi misooma dinagdee Itoophiyaa turan boordii Yuunivarsiitii Harvard ta'uun filataman. Obbo Sufiyaan Ahmed waggoottan 21 darban ministeera maallaqaa fi misooma dinagdee ta'uun wayyaanee tajaajilaa kan turan yeroo ta'u erga aangoorraa kaafamanis gorsaa dhimma dinagdee Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny ta'uun tajaajilaa jiru. Obbo Sufiyaan Ahmed qabeenya maddi isaa hin beekamne qarshii uummataa shaantaa guutuun gara Kaanaadaatti ergaa kan turanii fi kana malees mana biyya Kaanaadaa Ontaariyoo magaalaa Windsor akkasumas Ameerikaa fi Awurooppaa irraa bitatanii kan qaban ta'uun isaanii mirkaneeffameera. Kanumaan wal qabatee Obbo Sufiyaan Ahmed mootummaa wayyaanee bakka bu'ee gaaffii uummata Oromoo deebisuuf gara Torontoo yeroo dhufetti gaaffii dhiyaateef yeroo deebisu baqataan Oromoo biyya ambaa jiru martinuu baqataa dinagdee malee baqataa siyaasaa miti jechuun tuffii baqattoota Oromoo qabu agarsiisee turuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee yeroo ammaatti ergamaa fi tajaajilaa amanamaa wayyaanee kan ta'e Obbo Sufiyaan Ahmed qabeenya uummataa saamuun qarshiidhaan irree isaa cimsatee yeroo ammaa kana boordii Yuunivarsiitii Harvard ta'uun filatamee jira. Kun ammoo kaadiroonni fi gaggeessitoonni wayyaanee maqaa paartii biyya bulchuutiin sababa adda addaa uumuun jeequmsa uummatatti banuun tokkummaa sabaa barbadeessuudhaan qabeenya uummataa dhuunfaan saamuun biyyattii hongeetti hambisuuf deemaa jiraachuu isaanii namatti agarsiisa. Oduu Oromiyaa News Networkiif ana Kiyyaa Muhammad. Waldaan saayinsii fi teknoolojii Oromoo konfiraansii baniinsa isaa biyya Sweden magaalaa Stookholmitti gaggeeffatee jira. Dabalata oduu kana akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Waldaan saayinsii fi teknoolojii Oromoo konfiraansii baniinsa hundeeffama isaa biyya Sweden magaalaa Stookholmitti hagayya gaafa 26-27 bara 2017tti gaggeeffateera. Konfiraansii kana irratti hayyoonni fi qorattoonni dameelee saayinsii fi teknoolojii irratti ogummaa fi beekumsa qabani Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa 10 irratti hirmaataneerani. Hayyoonni fi qorattoonni damee saayinsii fi teknoolojii ardiilee akka Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa fi Ameerikaa irraa baniinsa hundeeffama waldaa saayinsii fi teknoolojii Oromoo kana irratti qaamaan argamuu fi kan qaamaa hin argamne waraqaa qorannoo isaanii karaa Skype dhiyeessaneerani.
kaayoo hundeeffama waldaa saayinsii fi teeknooloojii Oromoo gama anniisaa yookiin humnaatiin teeknooloojii qabeenya uumamaatii fi qonnaa fayyaa fi kan kana fakkaatanii fi teeknooloojii uummata fayyadu gara Oromiyaatti galchuu fi hayyoota Oromoo ogummaa gama kanaan qabanii fi addunyaa irra faca'anii jiran walitti qabu akka ta'e itti gaafatamaa waldaa saayinsii fi teeknooloojii Oromoo Profeesar Girmaa Gabresanbat ONN'tti himaneeran. Kaayyoon waldaa kanaa inni duraayyuu humna ogeessa Oromoo iddoo adda addaa jiru walitti qindeessuudhaan saayinsii fi teeknooloojiidhaan Oromiyaa fuulduratti deemsisuu irratti xiyyeeffata. Kunis ta'uu kan danda'u karaa humnaa yookaan immoo enerjii, karaa teeknooloojii, karaa teeknooloojiis ta'ee adda addaan damee adda addaa kan qabu, saayinsii ta'ee adda addaa kan qabu, bu'aa qorannoodhaan argame addunyaa gubbaa irratti argame kana biyya keessatti argame kana bu'aa kana guddina Oromoo fi Oromiyaa irra oolchuudhaaf Oromoo hundeessuudha. Baniinsa hundeeffama waldaa saayinsii fi teeknooloojii Oromoo kanarratti doktoroonni, injiinaroonni, hayyoonnii fi qorattoonni 20 olii qaamaa fi karaa iskaayipiitiin waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessanii jiran. Artist Haayiluun Kitaabaallee sirna baniinsa konferensii waldaa saayinsii fi teeknooloojii Oromoo kanarratti argamuudhaan sirboota warraaqsaa fi aadaa dhiyeesseera. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota teennaa oduu isiniif dhiyeessine tun tanumaan obbaateetti qophiilee Oromiyaa Niws Neetworkii taafaa.